raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Koya shunge, me chim chim gona. Ya waya ko fulye, ya waya ke tala ya sahidin tatarare. Ya gara ko fulye, ya gara ke tala ya sakidin gargar base. Jirra jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sagantaa nadhii aadaa qophii keenya har'aatiin walaloo sirba jaalalaa isinii dhiyeechina. Barruu kana kan arganne gaazexaa Bariisaa Caamsaa 9 bara 1994 Dajanee Tasammaatiin qophaa'eerraayi. Kan isin biraan ga'u immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Nayyaa sajjaa boota keemii ahaa nayyaa samaaleen galchumii nayyaa dabbaa argooja keemii gurbaa nayyaa dammaaleen argumii. Dhala namaa dhimmoota lubbu qabeeyyii biroorraa adda taasisan otoonii tartiibna ta'ee wanna hedduu maqaa dha'uu dandeenya. Bifa, qaama, amala, gocha jennee jalqabuu dandeenya. Tokkoon tokkoo qabxiiwwan kanniinii jalatti ammoo qabxiilee biroo bal'inaan himuun nama dhibu. Akka saayinsiin nutti himutti kan yaadee hojjechuu danda'u, kan dubbachuu danda'u, kan waaqeffachuu danda'u nama qofa. Kan kolfuu danda'ulleen ilma namaa qofa. Kunniin kennaawwan namoota qofaaf arjoomamani. Isaan keessaa dandeettii dubbachuu qofa yoo fudhannee wanna hedduu isa keessatti arganna. Dubbachuu danda'uu keenyan ergaa walitti dabarsuu jechoota yaada barbaanneef maqaa moggaasnee sammuutti qabachuu dandeenyeerra. Dubbannaa danda'uu keenyan kan ka'e yeedaloos uumnee yookiin burqisiisnee wal dhageessisuu dandeenyeerra. Yeedaloo nuti burqisiisnu ammoo damee hedduutti hiramee miira yookiin dhageettii keenya nuuf calaqqisiisa. Waaqayyo galateeffachuuf yeedaloo dhageessisuudhaan faarfanna. Innaa gadda ibsuuf boonyus ni yeedalla. Innaa gammachuu jaalala ibsinus ni yeedalla. Innaa dallansuu fi nantuqinaa ibsannus ni yeedalla. Qabiyyee yeedaloo sanaa kan murteessu walaloo isaatii fi yoomessa yookiin seetingii isaati. Walaloo faaruus ta'ee kan dhaadannaas ta'ee sirbas ta'ee kan boo'ichaas ta'ee yeedaloon qabxii haaratti yookiin waltajjiitti isaan tajaajilu. Akaakumsaa walaa hiru malee yeedaloon kamiyyuu miira yookiin feeling emotion keenya ibsachuuf nu tajaajila. Kanaafuu yeedaloon kennaa namni uumamaan miira isaa ibsachuuf badhaadhe jechuu ni danda'ama. Eenyumtuu nama ta'ee yeedaloo kan hin jaalanne hin jiru. Qabiyyeensaa kan amantii yookiin kan addunyaa fi kan kana fakkaatan jedhamee hiramuunsaa dhimma biraati. Garuu namni yeedaloodhaan dhaga'iitti isaa hin ibsanne hin jiru. Namni erga gara namummaatti ce'e jechuunis hojjetee dubbatee beeladoota biraarraa adda ta'uusaa mul'isee kaasee ni yeedala. Innaa bineensa ofirraa ittisuuf carraaquu, innaa hojii mo'achuuf tattaafatuu, innaa ko'ummaa dagachuu barbaade sagalee sororfatee ni yeedala. Yeedalli kun hammuma namni qarataa, fooyya'aa, guddataa deemuu, miidhagaa, soofamaa, morodamaa deemeera.
Kanaafuu yeedaloo uumamaan ilmi namaa milkaa'e kana walaloo babbareedaadhaan qajeelchanii meeshaa muuziqaa adda addaatiin wal simsiisanii dhaggeeffachuun illee adeemsa keessa danda'ameera. Dhimma olitti dubbanne gabaabumatti kaa'uudhaaf yeedaloo adda addaa burqisiisuun kennaa namni qofti argate. Dubbachuu danda'u isaatiin ilmi namaa sagalee isaa miidhagsee miira isaa ibsachuuf itti gargaarameera. Miirri kun ammoo akaakuu fedhe ta'uu danda'a. Gadda, jaalala, dallansuu, galata jedhamee himamuu danda'a. Kanaafuu nama yeedaloo irraa gargar kutuun yookiin dhorkuun hin danda'amu. Akkuma kennaa uumamaa kan akka kolfuu, dubbachuu, muguu fi kan kana fakkaatan irraa nama dhorkuun hin danda'amne akka yeedale dhorkuunis rakkisaadha. Haga namni sun fayya qabeessa ta'etti jechuudha. Fedhiin yeedaluu keessa keenya jira hoo? Fedhii kanatu bifa adda addaatiin ibsamaa hoo? Inni amantiidhaaf itti fayyadamu faaruudhaan kennaa uumamaa kana calanqisiisa. Inni amantiidhaan hin daangeffamne ammoo bifa fedheen yeedaluu dhageessisee yookiin dhaggeeffatee of gammachiisa. Muuziqaan afaan addunyaa mara waliif galchisiisu kan jedhameefis kanaaf ta'u oola. Waa'ee yeedaloo kennaa uumamaa ta'uu erga hagana wal hubanne gara walaloo sirba jaalalaatti adeeminu. Sirba jaalalaa innaa jennu irra jireessa sirba saala faallaa yookiin dhiiraa fi dubartii ta'ee yookaan dhiiraa fi dubartii ta'ee jidduutti jaalala ibsuu jechuu keenya. Afaan Oromoo keessa sirbootii jaalalaa akaakuu hedduutu jira. Fakkeenyaaf Iyyaasee, Dammakoo, Awwaayee, Haalanaanaa, Shaggooyyee, Awwawaashii fi kan kana fakkaatan fudhachuu dandeenya. Kanneen akkanatti maqaa qaban lakkoofnee kaffinuu miti. Hundi isaanii yeedaloo mataa isaanii qabu. Yeedaloo kana ammoo nootaadhaan malee barreeffamaan asirratti ilaaluun hin danda'amu. Barreeffamaan hubachuuf kan nuti carraa qabnu walaloo isaanii qofa. Walaloon akaakuu sirba tokkoo yeroo baay'ee akaakuu sirba biraatiif hin ta'u. Sababni isaas yeedaloo isaa cabsa yookiin jal'isa waan ta'eef jecha biraatiin nama gufachiisa. Kanaafuu sirboonni hedduun walaloo isaan qofaaf ta'u uummatu. Akaakuuwwan sirba jaalalaa hedduu keessaa har'aa kan walaloo isaa ilaallu sirba Awwaayee yookiin Awwayyaa jedhamu ta'a. Awwaayyeen godina Shawaa dhiyaatti bal'inaan beekama. Maqaan isaa Awwaayee kan jedhamuuf otoo walaloo tokkotti hin ce'in buufanni isaa Awwayyaa hoohoo Awwayyaa heehee jedhamee kan jalqabuufi. Sirba Awwaayee keessatti saalli lamaanuu wal faarsu yookiin fedhii fi jaalala waliif qaban ni ibsu. Garuu walaloo baay'ee keessatti kan dubartiin dhiiraaf walaltu yookiin weeddistuu kan dhiirri walalutu irra baay'ata. Darbee darbee kan saala hin ibsine yookiin kan dhiirri yaa jedhu dubartiin yaa jettu hin beekamnes ni jira. Mee egaa fakkeenya tokko tokko kaasnee yaa ilaallu. Namni niitii dhirsa qabdu jaalatee karaa ishee argatu dhabee akkas jedha. Ashaakiltii dhaabbannaan baalli irraa bu'uu didee magaaltittii jaallannaan dhirsirraa du'uu didee. Yaa irraan gadee dasee yaa udaada leemmanii kan si jaalatee dhabee kan gumaata geessanii. Qaallichi na kabalee re'ee torban tiksaa waaqsitti na gafaree qe'ee nama hamaa jirtaa jedha. Bifti yookiin qaamni namaa akkuma aadaa fi naannawaatti madaala yookiin safara miidhaginaa ta'ee mul'ata. Oromoo birattis qaama namaa keessaa tokko faarsuun sirba isaa keessatti ni mul'ata. Magaalummaan, mormi dheeraan, konkonni, ijji innaa faarfamuu argina. Mee walaloowwan armaan gadii yaa ilaallu. Gammoojjiin eelee cabsee baddaan distii gurguraa kan mormi eegee jawwee magaaltittii guffuraa. Abbaan giddiin okkolaa kormaan daaqonaa qalii magaalittii konkonaa koo wallaansoo na qabii. Abbaan kee qalii qalaa foon murtee nan nyaachiftuu sarbaa kee lalii kanaa ol fuutee nan baachiftuu. Kurupheen iffoolatti manni ishii xiyyoo lagaa busuqqee kafoon jabbii maa hidhiinsi xoolagaa. Otuman qotee qamadii maleen qotuu otuman obsee balalii jakeen obsuu jedha. Kan jaalatee milkaa'uu dhabee kan hawwee argachuu dadhabee kan jaalalli gara gaddaa fi aaritti jalaa jijjiirames akkana jedheet madaa onnee isaatii himata. Obboleessa abbaa kan koo maa wasiila naa ta'ee jaaladhee dhabuun kan koo maa barsiisa naa ta'ee. Nan bobbaasa nan galchaa darabaa somboo irratti nan bobba'aa nan gaddaa dhalabbaa tokko irratti.
yoo dibbee duruu jira maal maqaan nagaaritii si jibbeen duruu jira maal maqaan narraacitii jedha. Namni jaalallee isaarraa fagaatee yaaddoodhaan rakkate ammoo akkana jedhee sirba. Yaa ilmaan xumburullee fooqii jala yaatanii eessaa fidde yaa bubbee foolii nama yaadanii mutuloo roobaa bulee baddaan qilleessan qabu eda si yaadan bulee garaan iyyeessan qabu yaa okkotee naadaffii kanan daake kan marquu yaa tulluu gannaa jedhii nama yaade akkan arguu silaa baddeessi mukaa baddaa sooletti marguu silaa fageenyi du'aa har'aa boreessin arguu jedha. Namni jaalalleensaa isarratti nama biraa jaalattee xiiqii keessa gale ammoo akkanatti sirbaan yaada isaa ibsata. Yaa baddeessaa cirratti gubaa jabbii galgalaa wal ajjeefna sirratti gumaa lammiit kaffalaa yaa anqaaquu culullee bofti cufaarraa sirbaa ansinnii sudu'ullee ormi sumaaf na jibbaa abbaan amantee garbaa amanteen garbaa miti abbaa amanteef qabdaa nagantee haftaa miti jedha. Sirba jaalalaa kan ummataa ta'e kan akka armaan olitti argine keessatti otoo intiin xalla jennee wanna baay'ee argina. Toora meeqan deema walitti dhufeenyi yookiin wal fakkaanan sagaleedhuma sarara keessatti maal fakkaata? Fakkii uumamurratti maaltu mul'ata yoo jenne bal'inaan wanti hubannu ni jira. Kana irratti mee isinis dhaggeeffattoonni keenya hirmaadhaa. Kana irraaf qabanne xumurree nagaatti. Hola gabaa wayyee keessa baasuun tala areeda ishee qabaniito golfa mataa wayyee sitta raasuun tala bareeda keessa kamiifoo. Garaa manni wayyee gubateera ahaa jabboota bishaan nu baase bareedana hayyaa fuudhateera gurbaa taa'ee mimmaa kennolaase. Lafa gabaa wayyee baaya baasaan tala hoolaan molgoo tokkoon dheedhi ana garaa wayyee tala yoona tokko wajjin teessi. Haa ijaaru wayyee baan ijaare ahaan itti goom dagalee koo. Haa inaafu wayyee baan inaafee gurbaan onni soom jaalalee koo. Koyaa shungee mee chimchim goona koyaa shungee. Me chim chim gona, koya shunge. Me chim chim gona, koya shunge. Me chim chim gona, koya shunge. Me chim chim gona. Mana tijaarratteen beekan tala hulleen gabaa dafinooti. Nama tijaalatteen beekan tala nama garaa nokkateeti. Dugugguruun wayyee foon cinaacha harba gabbee laaltu nyaate. Du'ugguma akkoo si baasa gurbaa dunaa sumaa kattalaafee. Muka baddaa wayyee baala nyaatu talaanaa ergi baala waleensu. Duuba qabdaa wayyee waan na raasu talaanaa ergi waan na jabeessu. Haguuggadheen wayyee laga ciisaa ahaa hidhaan harree wadaroodha. Na dhungadhu wayyaa ganna dhiisii gurbaa biyya barree madaqoodha. Kumarrantuu mantumaa yaantala amartii qaaloo tokkoe. Toora mansiirraa kutaa yaantala gurbatti kaaroo tokkoe. Daalachoo binnee gala yaa gurbaa yaa goga warra besaa'e. Jaalaloo qiixxee wayyaa yaa gurbaa maagoo banaarraa teessaa'e. Koyaa shungee mee chimchim goona koyaa shungee. 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 Mee chimchim goona. Nadhii aadaa. Qophii nadhii aadaa jedhu kanaan dilbii aadaa Oromoon qabu kan qoratamee himamee fi barreeffamee hin dhumne keessaa irraa qicannee cuunfaa xiqqoo isiniif dhiyeessina. Nadhii aadaa.